akkaawuntiin keessan haala kana yoo argisiise dafaa amma mirkaneeffadhaa verify godhadhaa. Fakkeenyaaf namoonni Gmail akkasuma Facebook banattanii Facebookidhaan ol seentan yoo verify godhatanii hin jirre ta'e amma verify godhadhaa. Irratti warroonni YouTube kanaaf haarawaa taatan YouTube kana subscribe godhuudhaan akkasuma viidiyoo tana like godhuudhaan namoota poppoo fayyadaman kan lakkoofsa qabdu hundaaf viidiyoo tana share godhi. Viidiyoo tana yoo share gooteef namni sanis balaa ati karra itti deemu jirtu tana namni san irraa oola. Kanaaf namoota beeytu hundaaf share godhi. Ififis irraa fayyadamteen nama beeytu sanis akka irraa fayyadamtu mu taasifta waan ta'eef. Kanaaf akkamitti akka verify godhatan isin argisiisa nafaana tura. Asiin xarafa gamanaa kana tuqxeeti gara pointii fi coin keetii achi deemta. Bakka kana yeroo dhufte setting irra gattuuta. Settingin bakka kana jira kuno. Setting irra gattuuta. Setting irra gizee gattuuta account and security kajoo kana irra gattuuta. Olii kana argitala account and security kajoo kana diima mallattoo diimtu tana tanarra gattuuta. Tanarra yeroo gattuuta diimatee taa jira laalamma. Diimatee taa jira boodammoo magariinsa ta'a. Fakkeenyaaf lakkoofsa bilbilaa itti galchitee hin jirtu. Lammaffaa irratti email itti galchitee hin jirtu. Waa tokko hin qabu inni kun numa baname malee. Kanaaf lakkoofsa bilbilaa itti galchita. Lakkoofsa bilbilaa akkanuma lakkoofsa koodii biyya jirtanii san filattan bakka kanatti koodii biyya jirtanii san yeroo filattan lakkoofsa bilbilaa itti galchitanii lakkoofsa bilbilaa yeroo itti galchitan geet kajoo kana filattan. Geetii kana yeroo tuqxan digiitii muraasa takka asitti isinii fida. Lakkoofsa tokko itti galcheetiin ilaalamma. Lakkoofsa itti galcheetiin jira. Geet kajoo kana tuqxan yeroo geet kajoo kana tuqxan asirratti koodii isinii fida. Koodii kana fuutaniiti asuma galchitan fuuldura isaa kanatti kuno 2437 raayitii dhee jira jechuudha. Koonfarmiin godhamma. Koodiin kuttee jirti. Koodiin fidee itti galchaa jechuudha kanatti. Koodii yoo dafee isinii dhufu baate irra deebitaniiti galchitanii itti argattanii jechuudha. Kana koodii san fiddanii asitti neexan koodii san yeroo asitti neexan koonfarmi gootan. Koonfarmi goonaan successful sinjaa mirkaneessitee jirtaa jechuudha. Itti aansee emailidha. Emailii keessan irra gattuutanii emailii keessan fuutanii itti neexanii amma fakkeenyaaf emailii takkumaan akkana ja'a. Emailii keessan immoo akkanaan itti neexalla. Amma fakkeenyaaf emailii kiyya itti galcheetiin jira. Emailii kiyya yeroo itti galchee geet kajoo yeroo tuqe digiitii afran as jirtu sana fuudheetiin bakkuma kanatti galchee uno haala kanaan itti galcha koonfarmiin godha. Meeseejiin gara emailii ni kutti jechuudha. Gara emailii amma emailii keessa dhaqeetiin meeseejii tiyya fuudhee as fidaa eega. Kuno emailiin tiyya koodiin naa dhufte duwwaa takka 4696 fuudheetiin bakka sanatti galcha. Akkanatti mirkanaa'ee jechuudha. Kuno akkana gisee ta'e naa mirkanaa'ee jira jechuudha. Laman isaatu naa fudhatee jira. Haala kanaan mirkaneeffadhaan isin jaa. Namoonni yaada qabdan yaada keessan gara barbaadanii nu barreessaan isin jaa. Namoonni haarawaa taatan appii kanaaf haarawaa taatan akkaataa appii kana itti banatan viidiyoo kana ilaalaa. Viidiyoo hundinuu asirra jirti akkaataa itti nama afeertanii ittiin argachuu dandeessanis kuno hunda asirratti hojjechaa jira. Kanaaf YouTube kana subscribe like godhuudhaan nu faana ta'a. Viidiyoo kana immoo namoota silaa beektan hundaaf share godha. Akka namnis akkuma isin irraa fayyadamtanii verify godhatan kanatti namnis irraa fayyadamu nama hundaaf share godhaan isin jaa. Galatooma.